Jidduu gaaddiseef abdii caaltutu jira. Caaltu shira xaxaa jira jedhan. Gaaddiseef abdii lola isaanii akkumatti fufaniitti jiranii. Gaaddisallee balbala akkumatti gadi cufteetti jirti jechuudha. Akkasumatti gadi cuftee nyaata hojjettee fi kenniteef jechuudha. Ijoollee kana lamaan jidduu hicciitiin guddatu jira. Hicciitiin guddaan jiru abdiin hojii isin hojjetu kanarratti irra darbuu isaatti yoo qaqqabdanii ilaaltan. Ijoollee kana lamaan jidduu hicciitiin jiraannanii isheen kun maaliif qopheessiti? Maaliif balbala yeroo hundatti gadi cufti? Mee viidiyoo xiqqishuu takka isin dhageessisa achi booddee walitti deebinaa. Viidiyoo xiqqoodha. Ammaanis sa'aatii kana keessatti ammanaan kan keessa jiru rabbi qofatu beeka. Itoon immoo du'ees itoo waa tokkos ta'es immoo itti gaafatamaan immoo abdiidha. Kana akka gixanyaadhaan waan beekee waan murteessuu danda'u abdiidha. Bakka waan du'ees waan jiraadhes kan beeku abdiidha. Asitti maal jetti isiin yoo du'ellee yoo jiraadhellee kan beeku abdii miti sirrii miti jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jecha. Anillee naga goota alhamdulillah galatti rabbi. Warroonni maatiin ta'e maatii ta'a. Warroonni hanga maatiitiin jajjabeessitanii ji'a ramadaanaatirree nu arrabsitanii jettanii hundi keessan waa'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Maaliif ka nama arrabsu arraba ofiitii fi ka nama kabajus kabaja ofiitii fi hundinuu kilmaa abbaatirraa waan afaan abbaatirraa isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Amma viidiyoo keenya laayikii godhaa yaada keessan wantoota asirratti ijoollee kanarratti maaltu deemaa jira kan jedhamu waliin laala jechuudha. Icciitii jidduu jara lamaanii icciitii guddaatu jira jechuudha. Maaliif hoo jettan gaaddiseen abdii yeroo hundaa itti deddeebitullee garuu caaltuun harka keessaa qabdi jedhamee namoonni tokko tokko dubbatamaa jira jechuudha. Dhugaadha. Caaltuun dhibbaan harka keessan qabaachuun gaaddiseen osoo fedhii qabaattee otoo jibbaa abdii qabaattee balbala gadi cuftee hin jettu. Gaaddiseen mana caaltuu galti sila. Caaltuu bira teetti sila. Akkuma yeroo abdiin manaa bahetti isiin deemtee caaltuu bira dhayitu yeroo abdiin galee mana caaltuu dhayite. Mana caaltuu abdiin maraata miti galgalaa ganama namatu. Isiin immootuyyuu of ta'ummaa of guddisuu tokko hin jiraa miti dhalaan takka yaani yoo dhiirri fuula itti kenniti ana malee humtuu lafarra hin jiru namoonni jedhan tokko hin jiraa miti. Mucattii waan akkasii qabdi garuu dhibbaan dhibbatti immoo jaalala abdii qabdi. Dhugumatti isii waan isii taasifabe keessa achii baatee mana hajjii seenuu dhabuun suni kabaja isaa qabdi. Sodaa abdiitii miti beekaa waan isheen nama akkana godhattu. Sodaa abdiitii balbala gadi hin cuftu. Takka isiin yaadni isiin waa malatteeti. Waa yaaddeeti malee nasbee ofillee baasuun barbaada. Abdiin mucattii kanatti maaliif oolee bula? Maaliif hin fuune? Bakka kana geerrame viidiyoo kana dhugumatti abdii biraan naa ga'u qabde. Mucaa kana maaliif fuudhuu dide? Dhuguma maaliif fuudhuu dide hamma kana marii irra taa'a? Kara islaamummaa deebisee maaliif intala kana fuudhuu dide? Rakkoon gaaddiseen qabdu abdii ajjeesaa abdii akkas na godhaa otoo hin taane isin otoo barbaadde mana san keessaa baattee caaltuu bira galti. Deebi'ee mootuyyuu sa'id ofaa biras deemuu dandeetti. Isin dhimmi isin qabdu dhimma bira. Jaalala dhibbumaan dhibbatti jaalala abdiif qabdi. Garuu inni hin beeku. Inni harkisaa jira. Inni maal jechaa jira? As dhufna caaltuu bira dhufna jechuudha. Dubbii kana kaxaxee akkas godhu caaltuudha jedha namoonni tokko tokko. Namoonni kunniin immoo gaaddisee sirriitti arrabsan. Namoonni akkas yuutubaroonni gurguddoonis koomentii gaaddisee barreessan. Gaaddisee takki abdii biraa maraqa jedhachuu, takki mala laallachuu, takki mootuyyuu isaa balbala banuu jedhanii murtee kana murteessan jechuudha. Kuni dhibbumaan dhibbatti waanuma jiru. Dogongorri isiin intalli kun qabdu isheen qabdu maanni hin beekaa itti keessallee darbaa jirti. Koomentii namaa otoo laaleen koomentii nama gaafa laalte bohoo namatti ta'a. Garuu otoo caaltuun nama gaarii taate otoo caaltuun nama yaada yaani jechuun hin jiraa miti. Abdillee isillee dhiira biraatu yoo hin barbaachisu jechuudha. Ka yeroo hunda duuka cinqamu maal cinqamu abdiidha miti caaltuu duuka garuu isin maaliif jallaftee laalte? Yeroo inni dhufu isillee ol deebitee mana teetti. Yeroo hajjiin hin jirre abdiin hin jirre immoo bakka tokko ta'anii odeessan. Kuni dubbii sirrii miti nyaata wajjin hojjetu. Kuni sirrii miti jechuudha. Maaliif hoo jettanii namoo silaama isheen jechuudha. Caaltuun waan kana hundaa fixuu qabdi. Miidiyaarra deemuu qabu, haadhatti matamuu qabu. Illi kooftii akkas taate illi keenya bar dubartiin takka nuti ama fakkeenya fudhanne gaafa biyya maatii keenya bira jirruuf
gaafa biyyaan baakana keessa jiru garaagarummaa qaba. Garaagarummaa nuti qabnu gaafa biyya jiru leenca akka kennan jiru maatii keenya biratti ni lolla. Namni nuti tuqaa hin dandeenyu. Isin galee garuu amma maa inni ree dubbiin akkasii miti. Namni amala maatii biraa fi amala gaaf gabba'ee gaaf bultii ijaaratee gaaf biyya namaan deemee amala hin jijjiirrata. Amala biraa baasa. Amala haaraa baafata. Gaaf bultii ijaaratuttis amala haaraa fidata. Gaaf biyyaan baadee amala haaraa fidata. Maaliif ree namaa wajji jireenya jiraachuuf abbaa manaa ofii wajji jireenya bultii gaarii jiraachuuf jaalalaan jiraachuuf jechuudha. Isheen amma akkuma itti maatii goote sanitti abdiis godhaa jirti. Akkuma itti maatii quuxisitu san abdiis quuxisaa jirti. Illi kooftuudha. Ni illi kooftii. Ni aartii. Garuu keessi isii immoo miskiinaa. Waan abdiin asitti maaliif irra taraa fi dhugaadha. Maatii isii biraa battee dhuftee erga maatii isii biraa battee dhuftee intala tun kabaja qabdi kan jedhu hamma maatii isii qusata. Balaa gara hunda kan dhale immoo minyooti jechuudha. Minyooti sirriidha. Waa shakkuun odumaa jiru, waa dubartii ofirraa eeguun odumaa jiru. Gaaddiseen amma immoo keessatti barfatti rakkoon isii rakkoo abdiin isii fuudhuu didi hamma ammaatti bira taa'e. Murtee kanaachi wanta kan jiru. Warroonni koomantii barreessitan immoo koomantii babbareedaa barreessanii abdiin akka intala kana dafee fuudhu malee soomni bahee taanaan isii fuudhuu qaba. Abdiin isii gadhiisuu qabu. Icciitii guddaa jara lamaan jidduu jira. Isii gadhiisuu hin danda'u. Odoo jibba barbaade, odoo isii darbuu barbaade, sakandii isinitti balbala san cabsee seenuu danda'a. Isii waan tokko hin gootu hin soomdi. Ufillee ajjeestu waan tokko illee hin gootu. Garuu jaalala isaa qabu. Amma aduu ani isa bira jiru. Hamma anaaf inni wal jaalanna jennee balbala irratti kan jedhu dubartii biraan irratti fide kan jettu dhimmi kanaa tokko mataa isii keessa galee jechuudha dhiifama. Dhimmi kun mataa isii keessa galee caaltuulleen immoo gara itti deebiftu wallaati. Caaltuun malallee ofiyyuu mala dhaachuu dadhabde jechuudha. Ofiyyuu rakkoo keessa jirti. Ofiyyuu itti dhaadachaa jira. Hajjiin itti dhaadachaa jira. Kana rakkoon kana jechuudha obboleen kee malee gaaddiseen akka isiitti qarummaadha. Haa ta'u garuu immoo bakka jireenya isaa wajji jiraachuu feeti. Jireenyi bakka akka namni sirna guutu barbaadde. Ijoollummaan itti jirtus garuu namni duuba jiras. Namni duuba jiru namni biraas jiraachuu hin danda'u. Kaan Allah alamii isaan jaraaf rabbitu walitti beeka jechuun namni amma fakkeenyaaf jaaltu nuu yookiin isheen maal jechuu dandeetti. Maaliif adabbiin kanaa otoo dhaabbatee maal qabaa isin jechuu barbaade. Kuni sirreessisuma dubbii dhugaa isaa ta'e gaaddiseen jibbaa biraa miti rakkoo biraa miti rakkoon isin qabdu tama jenne tana jechuudha. Lammaffaa gaaddiseen otoo viidiyoo kana akka dhaggeeffattu ta'e bultii keessatti amaloota garaagaraa fiduun hin barbaachisu. Amala abbaa manaa hariiruun hin barbaachisu. Kalaama badaa deebisuun hin barbaachisu. Afaan badaa deebisuun kabaja barbaachisa. Abbaa manaa kee kabaje yoomuu jaalladhu. Garuu mootuyyuu akka amma gootu kana gaafa oltee jaalattetti yoo kan gootu ta'e ni ulfaata isin jechuu barbaada. Shamarran takka gaafa dhiira tokko jaallattu otoo dafee fuudhee barbaadde. Maaliif ree isaa wajji jiraachuuf jechuudha. Gaaddiseen amma isaa wajji jiraachuu dhibbumaan dhibbatti feeti. Heeruma sirriitti feeti. Garuu maaliif achi baateetti dubbachuu sodaattee haa ta'u garuu obboleettii ta'e tana. Ijoollummaan sirriidhaan namatti hin jirti. Otuma ijoollummaa kun jirtutti ta'e otoo kiyyaa waa hundumaa ni oolsiti. Waa hundumaayyuu bira dabarfatti. Waa hundumaayyuu hanga bultii kanatti seentu. Bultii kanattis gaafa seenti immoo jireenya gaarii jiraachuu dirqama isiitii isin jedha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa asumarratti dhaabaa. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.